barataa kutaa sagalii ta'eetu jiru shaambuttuun baradhu. Giddaa shaambu dhaqanii barachuun deemsa guyyaa 3 nama barbaachisa ture. Achirratti galaa fe'uun barbaachisaa waan ta'eef haadha koo na barsiisa ture. Warri koo gargar ba'anii turanii. Kanaafuu bilcheessinee waan nyaannuuf midhaan nuuf fe'amuu qaba. Haati koo namoota ijoollee isaaniif midhaan fe'anii fidan kadhattee harree kadhattee midhaan naafeessaa amma dandeessetti yaalteetti kutaa 9 irratti garuu baay'ee cimaa waan dhufeef haadha koos gargaaree mataa koos gargaaree nuuf barsiisedheen gara Finfinnee dhufee. Finfinnee dhufee garuu akkan yaadin taane hojiin biraan argamne kan ture hojiin banaa ture hojii loltummaati. Gaafuma dhaqe san akka carraa ta'ee nan filame gara Dabra Birhaan kan jedhamu Xabaasee lafa jedhamutti dhaqnee leenjine. Ji'a 6 leenjii erga fudhannee booda eebbifamnee halkan tokko Finfinnee bullee barii kaanee gara dirree xiyyaaraa nu geessanii achi xiyyaaraan gara Asmaraatti fudhatamne jechuudha. باي سنجلتي فدا ديوت مي ولا بر أبقى تسمبر كله بشحن تشعتنيتن غرق ابسوت كان مكامي بركو سجل 47 كتاب الجنس اكل غزاي ادو دق مهاري جرمتن الادي غدد umuriinki yabarnootaaf yeroo ga'u hanga kutaa jaabar dheera achiin booda ganda dhaloota kiyyaa ka'ee qabsoo hidhannootti makame. Qabsootti yeroo makamu shamara umurii 16 ture. Umuriin koyyuun geenye xinnoon ture. Gara gammoojjii ergan baheen booda kallattiidhumaan gara saahilii buune. Achittis giddugala leenjii Afcawaa jedhamutti ji'oota 8tiif leenjii fudhanne. Leenjicha erga xumureen booda gara kutaawwan adda addaatti ramadamne. An kutaa dinagdeetti ramadameen ture. Achittis hojii nuuf kenname hojjetaa turreerra. Humna raayyaa addaa waraanaa tureefis hidhannoo fi galaa qopheessinee geessaa fi turreerra jechuudha. abistafalale ahawadatat tawazzi'naa malati. Waggaa 2 kananii loltummaa irratti ture. Yeroo sanatti waraana bakka adda addaa irratti na mudateera. Waraana ciccimoon na mudataniiru. Naannoo Haggaaz kan jedhamu karanirraa karaa Qordaatirra bakka tokko jira. Achi eegumsa taa'een ture. Turtii xinnoo yeroo xinnoo booda dubbimti naaqfaa kun rakkisaa waan ta'eef saraawitii guddaa Baxxis Birgeed kan jedhamee waamu tokko walitti kuufamee jechaadha. Gara naaqfaatti akka duulu. Reeshinii baay'ee fe'ee loltoota naaqfaa turan sanaaf 15 shaalaqaa kan jedhamu kan naaqfaa ture bara sana. Sana booda dhannee karan irraa baay'eetu deemin Masaalit kan jedhamu jira. Lafa sanarratti Shaabiyaan gara malee wanni cimaa hojjettee nu eegde. Achirratti dhukaasni baname. Al-Sadii loltuun Itoophiyaa waraana banaa yaali guddaa ciccimoo godhee taaneen immoo amma lammata irratti Baxxis Birgeed duubatti deebi'ee Afaabeetiin dhaqnu obbolaan keenya yoo ka'an kan jedhu mormii cimaa kaasnee turre. Taanee dhumarratti garaagara loltuun sun yaadni isaa garaagara ta'ee dhumarratti xiqqoo namoota gaaffii akkasii kaasan rukkutuu waan barbaadamaniif nu ajjeesuu barbaadanii kan warrumtan keenya jechaadha warrumti ajajoonni keenya. Kanaaf amma immoo helikooppitariin 5 ammas dhufamee gara Afaabeetitti loltoonni akka guuraman yeroo godhamu keessa ani na ajajamnee callumadheen itti makameen qajeelee jechaadha gara Afaabeetitti. Afaabeet dhannee achitti immoo guyyaa 11 booda kaampiin suni akkuma jirutti wareeramee loltuun achi jiru sun hundumtuu akka hin taane ta'ee kanaaf warri lubbuun hafne immoo
gara karanitti gallanne mishigi keessa baanee utuu fiignu akkuma jirutti caakkan akkuma jirutti saraawitii EPLF ture yookiin shaabiyaa jechaadha. Kanaaf caakama keessaa harka qabe harka ol qabe harka kennedha. Haala kanaan booji'amne jechaadha. Kanaaf bara 1969 dhuma baatii Maggaabit jedhamu keessa afaan Amaariffaatti baatii sana keessatti booji'amuu danda'eera naaf abeet sana irratti jechuudha. Abgalli nama haqqii Gara qabsoo hidhannootti fedhiidhuma keenyaan makamaa turre baay'ee sirrakkannu turre. Dhaabni keenyas nu dadammaqsaa ture. Diinni keenya eenyu akka ta'e diina keenya waraannee uummata keenya bilisa akka baafnu barnoonni siyaasaa nuuf kennamaa ture. Nutis barnootuma nuuf kenname bu'uura taasifachuudhaan qabsaa'aa turre. Wanta nutti himame hojiirra oolchina. Yeroo sana hunduu wal qixxee ture. Dhiira dubara wanti jedhamu hin turre. Hundinuu kaayyoo tokkoof ka'ee ture. Wanti tokko ol kaasee tokko xiqqeessuuf taasisamu hin turre. Adda waraanaattis wal qixa lolaa turre. Adeemsa qabsoo keessatti madaa'uun jira. Du'uun jira. Kana hunda amannee itti seenna waan ta'eef homaa nutti hin fakkaatu ture. Uummata keenya qofaa bilisa baasuuf yaadna turre. Sana booda ajajaan isaanii tokko dhufee nutti marsanii dhaabataniiru qawwee nutti qabanii ajajaan isaanii tokko dhufee Amaariffaan እንኳን እግዚአብሔር አተረፋችሁ jedhe. Nuti gaannuuf kun baay'isee dinqiidha. Maaliif kana yaaddu waan biraa yaaddaa nu fixaa turtanii kun harka keenya irra kuftanii iddee tokko hin dhannee saada keessa naquuf fiigdu akkana jedhattee eegda garuu baga waaqayyo sin hambise kun እግዚአብሔር አተረፋችሁ dhimma sin ajjeefnuuf dhimma waan biraa goonuu hin qabnu isin dhaloota qote bulaati ijoollee daldaltootaati akkuma keenyadha cunqurfamoodha nuti biyya keenya bilisa baasuuf mootummaa wajjin lolaa jirra malee uummata Itoophiyaa jibbinee yookiin immoo dhaloota uummata Itoophiyaa waraannee fixuu yookiin immoo ajjeesuu miti kaayyoon keenya. Kanaaf haaluu isinitti hin baanu. ተምሮሃት ከማናጨኩናት መሆኑም ከይፈተው Qabiinsa booji'amtootaan wal qabatee barnoonni nuuf kennamu booji'amtoonni akkuma keenya cunqurfamtoota ta'uu isaanii mootummaan dargii osoo isaan hin jaallatin jumlaadhaan gara waraanaa akka isaan galchedha. Kana waan ta'eef booji'amtoota seeraan akka qabnu ni baranna turre. Nutis haaluma kanaan dammaqnee isaanis akkuma keenya ta'uu isaanii hubannee akkaataa qajeelfama nuuf kennameen sirnaan qabaa turre akka diinaatti isaan hin laallu turre. ودب ذهب ممرحي بقوم خطالي لولتون EPLF شعبيا انبراتو برنون جرا سري ما تجرا مكجلا يواتو مالي مكجلا تبراتا كوتان جرا توكفا لما فاز دفار ففا لميما جرا كوم مقالا على سنان دمتو كوتا سات براتا وررافا فقاتي يرو سنة نونس برات دايلان baradha eeyyamaadha barnoonni jedhamee ani duruma fedhii barnootaati kan biyyaa na baase. Kanaaf sammuu koo keessa waan jiruuf obboleewwan keenya jiru kan barnoota hin qabne nu keessa loltuu keessa warra booji'aman keessa jechuudha. Kanaaf yoo duunes hinduunaan sun gana hin amanamne hin hafnaa sana hinduunaan sun jira. Kanaaf yoo duunes beekumsa qabannaa duunu obbolaan keenya gara barsiisuun nutti jira yaada dhuun fudhadhee ka'een dhakaa guddaa dhakaa bal'aa batteessa daga keessa ficcisiiseen irkisne haafuu barreessine barsiisuu jalqabne jechaadha. Haala akkasiitiin jalqabne ittuman fufeen barsiisaa amma dhumaatti ittuman barsiisaa barnoonni dhaabbanne ijoollee achitti haa jennee jalqabsiifne
Yaaqoobii Amaareffaati waan ta'eef hanga kutaa torba ga'anitti barataniiru. Waggaa 5 booda bilisa taane akka waan lammata dhalanneetti gammanne sochii bilisa ta'e waan arganneef sana booda immoo filannoon immoo yeroo hundumaa utuu bilisa hin ta'inis nuu kennama. Amma bilisa baate eessa deemte kan jedhu. Namni akka fedhii isaatti filata. Inni biyya koottan gala biyya isaatti gala. Inni alaan deema ala filata. Inni nan qabsaadhu immoo qabsoo filata. Karaa mataa kootaan qabsoon filadhee qabsoo roon filadhu immoo maaf fagoo dhaquu na barbaachisaa. Uummata kana birattoon qabsaa'e sanumadha qabsichi. Sirna tokkodha kan jiru Eertiraas kan wanni dargiidha Itoophiyaarras kan jiru darguma. Kanaaf uummatan dheengadda goddee kana maaf hin kiisu dhiiga kootiin. Eddeen dammaqee mana ga'e eddeen lubbuu kootti faraduu danda'e sanumadha qabsoon kun hin caalayyuudha seenaattuu hin caala yaada dhuun fudhadhe hin caala. Uummata kana kalees tumneerra akkuma siin jedhamu Ortoraan tumeera. Erga akkas ta'e immoo isaan immoo deebi'anii haala akkasiin ergan kunuunsanii akka of beeknu ergan godhanii uummanni kun uummata nagaadha. Maaliifan dhiiga kootiin hin kiisu suma bira dhaabadhee kan jedhu ofitti murteesseen uummatuma Eertiraa biraan hiriire jechaadhaan qabsoo achumatti inni jalqabee akka filannoo keenyaatti leenjii fudhannee qabsaa'ota EPLF taanee jechaadha. Miseensa taane. Yeroo miseensa taanu durumaaniyyuu waan siyaasaa kana fakkeenyaaf Oromoota milishaa turan afaan isaanii hin galle kaadireen barsiisee yeroo deemu Amaareffaan. Ani immoo Oromeeffatti jijjiiree barsiisaan ture. Utuma hiniika wanni bilisa hin bahin. Muuxannoon sun waan jiruuf loltummaa filadhee qabsaa'ummaa yeroo qabsaa'aa ta'e dhaabni jechaan EPLF carraa barsiisummaa naa kenne naaf jechaadha. Achirratti na ramade. Kanaaf boojamtoota haaraa dhufanis warra bilisa hin bahin jiranis warruma bilisa bahee warruma nu wajjin ture immoo deebisee siyaasa barsiisuutti kan ka'e jechaadha namti mataan kooyi. Kitaaba hin qabnu turre yeroo kan akkaadaamii. Maal gochuu kan jedhu ofitti murteesseen kitaaba isaanii fudheen irratti qabsaa'a bakka. Baay'een qabsaa'e irratti afaan Tigriffa danda'uuf. Nan danda'e immoo utuun hin dubbatiin hiikuu hin danda'e. Kitaaba 15 hiike kan seenaa adda addaa qabu. Tigriffarraa gara Amaareffaatti kitaaba 15. Adde Hiwoot wajjin jaalala akkamti jalqabdan? Adde Hiwoot akkuma sila jedhee ani miseensa dhaabichaa miseensa EPLF ergan ta'e booda wanni ture kinatii kan jedhamu. Nus yeroo sana qabsaa'onni waan akkasii waan qabaniif nus immoo boojamtoota keessattis waan akkasii jira ture. Kana ani immoo yeroo baay'ee waan akkasiis nan gaggeessa. Kanaaf utuu leenji'amnu kinatii keenya sanaan aadaa agarsiifna turre jechaadha. Gaafas isheenis dhufte sirba tokko qaban ture baheen sirbee yeroon waltajjiirra bahee sirbu sana immoo dhuftee isheen harka koo irree akkasitti ol qabdee ash jedhu afaan Tigriffaatiin ash jette akkasitti ol na qabdee jechaadha. Na jajjabeessite jechaadha. Kanaaf iji keenya walirra bu'ee gaafa sana giddugaleessa eegumsaa qabsoo kan jedhamu tokko maakalaa Hawaasa Waraadhu Tigriffaan achirra ramadame. Achi gaafa ramadamu isheen immoo leenjii gabaabaa qabu turan achi dhufte. Isaan eegumsa boojamootaaf achi dhaqanii ani immoo barsiisaa boojamootaa ta'een bakka sanatti ramadame. Deebinee achitti wal argine. نتودب كيف عدلك مرحبا يكأني. Hamma miliyoon jaalladhe dhaabni osoo hin eeyyamne wal arguun hin danda'amu. Abaluun jaalladheera jettee dursitee hooggantootatti himuu qabda. Deebiin hangasii kennamuufittis eeguu qabda. Michummaa keessan itti fufuu dandeessu yoo jedhame itti fufta. Yoo siif eeyyamame dhaabni waan hunda siif qopheessa. Guyyaa kanatti gaa'ela keessan raawwattu jedhee haala nuuf mijeessu. تودب بعلو يمد بالكايو. والجالني والقولي قال لي بودا لمان كين كامل على توت كرا كين يعني يانيجا على سنة إنه أي يومه درا ريوم ما جال كبدا سنة بودا مو كرا جلات دي ما جرى المسا وقالما كارم ما أنتوري والكارم منيجا وقالما بودا إني لهاته كوباي
cidha guddaa irratti wal fuune. Sana booda qabsaan akka jirutti dhukaase kana fakkaata jaalalli keenya. مسحادي إثيوبياوي حنتي إرتراويت yeroo sanatti lammiin Eertiraa fi lammiin Itoophiyaa akka wal fuudhan haalli ture ulfaataadha. Yeroo sanatti qabsaa'onni kana fudhachuun itti ulfaatee ture. Isaan fudhatanis fudhachuu baatanis cimni keenya baay'ee murteessaa ture. Dhumarratti carroomnee gaa'ela raawwannee ijoollees horachuu dandeenyeerraa jechuudha. Amma ulaan darajaa bixixnaa maalati. Gara Itoophiyaa dhufuudhaaf akkamitti murteessitan? Amma dargiin kufutti qabsooma sana keessan ture. Dargiin erga kufee booda waggaa tokkoma akkas ture gara biyyaan dhufe. Maatii koo laalcha. Warra koo laalcha. Haati koo jirti abbaan koos garaa garaa ba'an malee lubbuun turanii haati koo ana malee hin qabdu. Dhala biraa hin qabdu. Kanaaf isheef jiraachuun natti jira ture. Waan dulloomaa deemtuuf erga lubbuun koo hafee jaartii kana kunuunsuun natti jira yaada jedhurraa ka'een ummata sanatu hin jaalladhu jechaadha. Maaliif ummata du'a keessaan hambisee jireenya lammaffaa lubbuu lammaffaa nutti toledha. Garuu haati immoo haadha waan taateef haadha koo immoo gargaaruu waan natti jiruuf dhufuuf dirqame jechaadha gara biyya. Kanaaf yeroo ani ka'u immoo haadha manaa koo wajjin mari'annee hiriyoota wajjin isheenis jaalala ishee caalsifattee ijoollee ishee qabattee gara na wajjin kaatee biyya na dhuftee jechaadha. Mismatsanaa goробet ergaas dhufneen booda haalli ture ulfaataadha. Kan dabarsine garuu hin caalu. Amala namoota waliin dafee walii galuun qaba. Afaan Amaaraas xiqqoo xiqqoo nan beeka. Hawaasaa wajjin walii galuun yeroo narraa hin fudhanne ture. Amalli koo akkuma yeroo kan bosonaa sana ture. Asittis xiqqaas guddaas walqixan laalan ture. Iddoon ture garana yommuun dhufu rakkoon tokko tokko turaniiru. Aniif inni garuu wal gargaarree onneedhaan bira darbinee sadarkaa kana geenyeerra jechuudha. Baxaboo anan sun tadagaagifnayna abis darajaa bixixnaa maalati. Kitaaba kan barreessuu danda'e akkuma sila ibsaa turre kana seenaa guddaatu hojjetame. Tokkoffaa nuti durannaa dhaqnu waa'ee qabsoo uummata Eertiraan beeknu uummanni kun Itoophiyaa marraa cituu barbaadee uummata farraati yaadadhu qabattee deemta. Kanaaf tarkaanfii fudhachuurraan galagalamu ture. Edda keessa seennee ilaalle immoo maaliif jamri sun akka isaan qabsaan, maaliif akka isaan dhiiga isaanii dhangalaasan, maaliif akka isaan lubbuu isaanii kennan, maaliif akka isaan lafee isaanii caccabsan. Erga barree booda immoo baay'ee gaddinee dhimma sana hubannee ofii keenya keessatti qooda fudhanne. Qooda fudhachuu irraa kaanee immoo amma wal fuutee dhashitee sanyii uumuu dandeessu, nama biraa fiduu amma dandeessutti hin gahan immoo karaa koof. Kuni biyya gurraachaa kana keessatti ta'e malee seenaan kun tariitu gara warra faranjii kana deeme seenaa addaa seenaa guddaa ta'uu danda'a ta'a. Kanaaf seenaan kun calluma jedhee kan nama wajjin du'u miti dhalootatti darbuu qaba. Uummanni Eertiraa fi uummanni Itoophiyaa wal waraanuu isaa duwwaadha kan beeku baay'een. Dhiigni baay'een dhangala'uu isaa duwwaa beeka. Namni baay'een abbootiin isaa Itoophiyaadhaa dhaqanii dirree tabba Eertiraa keessatti afaniiru. Isa duwwaatitti dhaga'ama. Eertiraanonni immoo baay'eetu wareegameera biyya isaanii keessatti. Manni baay'een dhala malee hafeera. Mana tokko keessaa nam 5 ijoolleen 6 ijoollee 7 dhaqee baay'een isaanii achitti afaniiru. Kanaaf kun kitaabarra taa'uu qaba. Uummanni sun dhaqee akkuma argine Eertiraan biyya taatee bilisa baatee har'a biyyooti lama taanee ollaa taanee jiraataa jirra. Ollummaan yeroo jiraannu walitti dallannee wal mufataa wal jibbaa miti kan jiraachuu qabnu. Jaalalli gidduu keenya jiraachuu qaba. Jaalala kana kamunuu immoo kitaabota akkasii barreessinee seenaa dhugaa kana lafa hin keenyu taanaan gatii hin qabu. Ani yeroon kitaaba kana barreessu bakka lachuun ture akka carraa. Namni akka koo carraa akkasii argate hin jiru. Eertiraa keessa jira. Karaa Itoophiyaa dhaqee immoo loltuu Itoophiyaa ta'ee dhaqee waraaneera. Eertiraanota bira immoo hiriiree qabsaa'eera.
hidhamaa boojamaa ta'ee achi taa'ee waan hundumaa argeera. Qabsoo isaanii argeera, hojii isaaniis argeera. Jarri sun ammam jara nagaa akka isaan ta'an, ammam akka isaan diina isaanillee jijjiiranii deebisanii biraarra oolchuu nama biraa akka isaan uumuu danda'an, akka isaan nama barsiisan, akka namni meeqa doofummaa keessa ba'e waan inni ija kootiin taajjabee argeef seenaan kun kitaabarra taa'ee dhalootaaf darbuu qaba. Inni kana beekus dubbisee ilaaluu qaba. Inni sirima isaan beeknes dubbisuu qaba. Inni gana fuulduratti dhalatus immoo seenaan waan hin hafneef kitaabarraa argachuu qaba. Kanaaf amma beekumsa keetti barreessite, amma beekumsa ofii, amma dandeettii ofii, amma dandeettii kootti waa lafarratti hambisuun natti jira malee seenaa kana qabadhee duunarra hin jiru. Kaayyoo irraa ka'eem kitaaba kana barreesse. Gara duubaa deebitan yoo ilaaltan bu'aa bayii keessa darbitan akkamitti yaadattu? Ilmi namaa rakkatee darbuu fi qaba. Amma garuu Waaqayyoon haa galatu. Jireenya gaarii jiraataa jirra. Mana jireenyaa qabna. Ijoollee keenya guddifnee, barsiisnee, itti fuunee, heerumsiifnee kabaja guddaarra geenyeerra. Yeroo ammaa jireenya gaarii jiraataa jirra. Seenaan nuti kan keenyaa kun barnoota guddaadha. Nuti warra wal ajjeesaa turetti warra gamaa gamana dhaabatee walitti dhukaasetu wal fuudhe. Kan kana fide sammuu nagaa yaadudha. Sammuu nagaa yaadu. Sammuu nagaa yaadutti nu lamaan walitti wal fuusise malee sammuun nagaa yaadne waraana wal ajjeessa malee wal hin fuusisu. Nageenyaaf yoo yaadne diina keenyallee sagaleessa diina jennellee naalchisnee deebisnee barsiifnee of bukkee akka dhaabuu dandeenya. Nama ajjeestee waan gonfattu hin qabdu. Nama barsiistee garuu nama bukkee kee dhaabda. Hiriyyaa godhatta. Isa diina ture deebistee jaalallee godhatta. Karaa baay'ee si gargaara. Namni waan adda addaa of keessaa qaba. Ogummaa adda addaa, beekumsa adda addaa qaba. Beekumsaan si gargaara, ogummaadhaan si gargaara. Uummata naannoo Afrikaa jiru keessa kan bifaan wal fakkaatu uummata kanadha. Aadaadhaan kan wal fakkaatu uummata kanadha. Uummata Eertiraaf uummata Itoophiyaa bifaan gargar baasuu hin dandeessu. Warra kaan bifaan gargar baasuu dandeessa. Warra naannoo keenya jiru jechaadha. Uummata kana lamaan garuu addaan baasuu hin dandeessu. Ijaan ilaalte. Aadaadhaan akkas kan afaan tokko dubbatu uummata baay'ee jira. Uummata Eertiraaf uummata Itoophiyaa keessa jechaadha. Yoo wajjin daldale afaanii walii gala. Yoo wajjin oole, yoo wajjin bule aadaadhaan walii gala. Kanaaf uummanni kun uummata wajjin hojjetu, uummata wajjin daldalu, uummata wajjin gara biraa irratti duulu malee uummata walitti duulu miti. Uummata wal cimsee, uummata wal gargaaree diina biraa diida alaasatti dhufu irratti duuludha malee uummata wal irratti duulee wal ajjeesee wal fixuu qabu miti. Kanaaf uummanni kun lamaan yeroo fedhe nageenyaan wajjin jiraachuu qaba. Gorsan uummata kana lamaaniif dhaloota biyyooti lamaan kana keessa jiru dabarsuu danda'u ofirraa ka'ee nageenya kan bakka bu'uu qabu hin jiru. Hundi keenya nageenyaaf dhaabannaa hojjennu biyyooti kana lamaan nageenyaan yoo gaggeessine guddina guddaa gonfanna. Misooma guddaa arganna. Qabeenyaa guddaatti ceenaa. Yaada jedhuun qaba. Turtiin keenya baay'ee bareedaa ture. Maqaa sagalee Ameerikaatiin isin galateeffadha. Seenaa keenya kana kabajanii amma lafa jireenya keenyaatti dhuftanii gaaffiif deebii akkasii nu gochuu keessaniif kabajamaa baay'ee isin galateeffanna. Amman barinaa macihoom عب واقع كفيلكم كبرتي بكم أو جزانا متهم قال ما حتت مقباركم نيو حقي نمسجننا دمس أمريكا زي تاريخ زي العالي يلو بمان زي سراك سرها لو يلو آمينو سجاب جزا سجاب منبرنا مسيحهم قدم هجي بتقرنيا هجي كأبا فانو رومو እዚህ ፕሮግራም ተካሂዱ ስለዘለሁም ያቀነልና በሳህል በረሃ ጄት በሚበርበት በመድፍ በሞርታር ሰው በሚወርቅበት በጦር ሜዳው ግንባር ስንቱ በሚያልቅበት በደጀን ሳይቀር ብዙ በሞተበት ልጅ አሳቀፈችኝ ጨምራ ሌላ ህይወት አድሚን የመሰለ ጠይማ ሳመሳይ ረቲን የመሰለች ቆንጂዬ እንደንጉዳይ ፍሊን የመሰለ ኮከብና ፀሐይ እኔን የመሰለች ቆንጂዬ እንደሙዳይ
ወልጄ እንድስም ምስሎቼን እንዳይ አስቻለችኝ እኮ እኔን በምድር ላይ ሕይወት ቀጭኗ ውድ ባለቤቴ የልጆቼ እናት የልብ ኩራቴ የትዳር መሪዬ ብርሃን መብራቴ ምን ነውር አለበት ብላት እመቤቴ